Atan galchafi waaqa koofi Ultoosaa tulsiinsa Dhaqxaqaaluu dandeessu. Soo akkasi. Wait. Dhimma kanarratti si jammar Usman dubbachuu iyyuu baay'ee natti tolan. Nama waliin keessattuu ilma saba waliin akkasitti sooshaal miidiyaa irratti wal'aantanii jechuun barbaachisaa natti hin fakkaatu. Akka nama barateetti waan waliin dubbattu kallattiidhaan waliin dubbattee waan dhiifama gaafadhu. I'm so sorry. Sirriitti dhiifama gaafadhaanan yoon ani wanti nani dubbadhe kun qaame booda nyaanna. Yoon ani wanti dubbadhe kun personaalii kee tuquuf ta'e akkasitti yoo hubatte jechaadha. Dhugaa waaqaa dhiifama guddaa an kan hin dubbadhe ijoollee Oromoo ofitti qabii guddisii akkuma ijoollee kaan san ofitti qabdee guddisu sanittidha kan inni jechaa ture. Si galmiti kana taargeettiin koo jaalfadii looniyyuu siin jedhe bara. Ignore na gochaa jirtu jetteen galtee ibsishaa fi jaalfadiidhoodhaan jechaadha. Muudiin irratti qabatu takka akkastanii ani mucaa keessanii miti wanna jiru maaf natti himne namaan siin jedha jaalfadiidhoon. Ati ammaa fi amma namni na bira dhufuu jalqabnaani amma fammasnaani ani duratti gaafan sitti erguu diiklaayin irratti goota. Kana kan inni jechaa jiru sii galee malee rakkoo dhuunfaa sirraan qabu nan beeku sin beeku nan beektu sin beekan sii gala miti. Ijoollee taalentiidii ta'an oo guddisni rakkoo maal qabaadha bakka nuti yeroo mara sooshaal miidiyaa influensarii miti yeroo mara nuyi tiktaakerii miti yeroo mara nuyi dhaabbanna amma irra jiru kanarra miti kan dhaabbannu fiizikaaliin keenya irra jijjiiramuu danda'a koondishiniin jireenya keenyaa jijjiiramuu danda'a sinii kana miti garuu ammaan tana yoo dhageettii qabnu tana sooshaal miidiyaa influensarii yoo taanee jiru tana itti fayyadamnee warra nuun bakka bu'u osoo baasaa dhufnee bareedaadha kan inni jedhe malee rakkoo dhuunfaa sirraa qabaadhee akkasitti waan dubbadhe yoo sitti fakkaate dhiifama guddaa dhugaa waaqaa lafa. An nama takkatti akkasitti gadi ba'ee dubbadhee hin beeku. An nama arrabsee hin beeku. Even viidiyoon irratti hojjetamuuf illee akkuma isiin jedhu deebiidhaadhee hin beeku. Taargeettii koo ajan beekuuf waan dubbadhu ajan beekuuf jechaadha. Irra deebi'ee koreekshinii laachuun irraan eegamu. Kana garuu Oromoo walitti naafaa beekti. Kana that's what I'm saying. Kana koo ilaala inaaffanumtuu ammoo hin jirtu osoo ta'ee jechaadha. Amma gaafa nani geema qabadhu gadi ba'ee dubbii ji'a lamaan irraa geetaan ji'a lama waan akkasiidha ergaa waan kana dubbanne dhimma kanaa dubbanne. Har'a erga nani geemii qabadhee gadi ba'ee hin dubbatu iyyuu sinii gala miti. Garuu wanti nani dubbadhe kun agas intini taargeettiin koo waa si hubachiisu duwwaadha. Waa hubatta jedheeti kan inni yaade sii galee malee akka takkisitti dhiphattee maal jettee turgumii biraa fudhattu kanaa miti. Akkasitti akka yaaddu aajisii godheef garuu dhiifama guddaa. Ani intala hamaa kee yaaduu miti qashtii koo guddinni kee anaan na gammachiisa garuu ijoollee guddisuun barbaachisaadha of jalatti salfishii ta'uun bareeda miti. Obboleettii isarraa maal fuutaa? No waa tokko maalirraan fuudhanii waa'ee obboleettii isaa maal ta'uu sibiilaa mana sheetaan irra jiru qarannaan ta'aan hin taane dubbatinaadha bageetaas. Baay'izawwee amma maal akka nu badhe beektu ani gaafa sanii isaan laalaa isaan jala taa'een dhaggeeffataa ture Oromoo soba dhiisaa kaleessa jette jedhan jiru. Kaleessa Yesuus isaa meem baay'izawwee amma maal akka nu badhe beektu sooshaal miidiyaa kanarratti fakkeessummaadha kan nama baasu dhugaadhaan yookiin akkamisiin jedhu hin fakkeessitu taanaan sanis hin fakkaattu taananii jiraachuu hin dandeessu. Sabnumtaati falmituuf kun gadi ba'ee suura kee galabbataan dhugaa waaqa. Hubannoodhuma tokkoon barbaadan maaliif irree jedhanii too gaafachuun fedhanii. So normaalii jiruu kee jiraachuu duwwaadha kan sirraa eegamu. Kana kan inni hubadhe isinirraa actually kommentaataroota irraa jira.
maaltu ta'e ati ofii jiraadhu fakkeessuu maal godhare yaa ofii kan jiraadha kanaaf kan inni hojjechaa abii goessa boote keenyatti deebina jirta so ani gadi ba'ee dhimma viidiyoo jedhuuf hin qabu waan takka hin barreeyanii yarran jalqabu Urji. Videoon hojjedhu dhiifama qaba. No way. Ani video nama takkaan hojjedhu. An maqaa namaa dha'ee videoon hojjedhu beeki. Eenyumaaf iyyuu videoon hojjedhu. Waan duratti hin beekne amma ofitti hin fidan. Sinii gala miti. Ani garuu maalan hubadhe dhimma koo dubbaan jiraadha kana booda. Si jammar nan galchuun bakka waa'ee nama biraa. Dhugaa waaqa abbaan fedhe bahee dhiisee dhimma isaanii dhimma koo dubbaan jiraadhan of duwwaan guddisaan kana kan nama baasu. ማን ስለጠፋን ቪዲዮ ጀዳን ምን ስለሆነ ነው እኔ ቪዲዮ የምሰራው ታሪክ አብዱ ማል ጀቱ ምን ማለት ነው ምን ማለት ነው ዋን ተካን እንደበት ነው ኢየሱስ ጋና ማከም ይተከንዱ ጋሩ ቲክቶክን ጫራ ጉዳይ አባይሰው ለማት ይፈየዳለ በይኩፍ ይሬ ኦፊስ ራታ kan inje duratti mooda balataan gaafa ijoolleen xiqqoolee dandeettii qaban tiktok kana irra dhufanii dandeettii isaan irratti fayyadamanii inden gargaarsa rabbiitiin iddoo wayii gahu sana jechuun irree ofii jiraatu jechaadha malee namni kamiyyuu nama balleessuu hin danda'u nama jiraachisuu hin danda'u siidha sana gochuu kan bal of balleessus of intini jechuus kan danda'u siidha si gala miti biroo dhiisi deemi koo nuuf nam hid na ati solan nyiro argitu mira kessa no it's not about solan guys isa maqaa solan iyyuu neenaa maddoo kanatti uumaa miti bilisummaa waa tokko miti video sana share siif godheera rabbii garaa guys anamma dubbii teessan duwwaarra hundaa'een kan hin dubbachaa jirra caalatti mee gaafa live irra ba'u video amma sun jechittan kanas ni gaala garuu an video hojjedhu akkasumatti already waan dubbachuu qabu mayyuu dubbadheera sirreeffama sini gaaddeera sirreeffama son taane hubachiisa akkaataan itti isin hubattanii fi akka wanni nani dubbadhee cira walitti dhufu sini gala miti kanadha correctionii nani sini laadhe malee
waan hin dubbadhe sun nan sheekka waan ammaantan barbaadeen dubbadhe ajate waan sirrii isaa ta'e jechuudha. Akkasi Oromoon wal hin kabajuu kana keessaa ol ba'ee mul'atee dhoksuuf akkasi yeroo mara abboomaa ta'uun yeroo mara ofii duwwaa jiraachuun yeroo mara akkamsiin jedhu bakka wal buusaa deemuun barbaachisaadha akka yaada sooretti ilaalcha mataa keessanii qabaachuu dandeessu hundi keessanuu an garuu akkasitti kan hin yaadu isinii gala miti sanadha. Raacheen naman tuqu sorry of course raacheen naman tuqu kanaaf qualitiin isaa si jammar naman tuqu raacheen nama tuqaa miti kan hin ani jechaa jiran no in hojjetinni sin jiraachisu maal si dhibe ila jiraachisu miti beek wal kabajuun barbaachisaadha yoo atiin of kabajjee namnillee si kabaja eegala miti ani viidiyoo hojjechuu kan inni stuffiif miti beeka yookiin inni eenyunni maal waan jedhu kanaaf miti garuu barbaachisaa miti viidiyoo hojjetanii as maal jechuun barbaachisaa miti isin eegala miti already waan dubbachuu qabu amma dubbadheeran Angurbaa kana hedduun kabajaa hedduun jaalladhaan akka ilma Oromoo tokkotti wanni biraaf Oromoo maal irraa qabna isinii gala miti kasanaa achi hammeenya isaa tokkoon qabu